Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaati. Har'a kanan isinitti himuuf dhufe waa'ee parastamooliiti. Akkuma beekamu parastamooliin qoricha hawaasa keessatti baay'ee namni fayyadamudha. Qorichi kunis ajaja ogeessaatiinis akkasuma ajaja ogeessaa malees heddumminaan qoricha fayyadamudha. Inni ajaja ogeessaa malee mana qorichaa dhuunfarraa maal bitamee fayyadamu sun over the counter drug yookaan immoo OTC drug jedhamu. Kanaafuu parastamooliin qorichoota OTC keessaa isa baay'ee komanii fi namni heddumminaan fayyadamudha jechuudha. Haa ta'u malee egaa waa'een parastamoolii kun wanta namni hin beekne hedduun isaa hin jiru. Waan ogeessi malee namni kun baay'inaan hin beekne garuu immoo kan salphisee ilaalu dhiibbaa isaa wal qabate akkamitti akka fudhatamu. Hangamtummoo dhiibbaa qabaa eenyutu faallee parastamoolii fudhachuu hin qabne waan jedhu tokko warra hin beekneef ifa gochuufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Buleeti dabala ilmi namaa doggola turee bulee dabala ilmi qabarratti parastamool qorichuma jedhamu kanaa'u waan jeneraal ta'e waa'ee isaatirraa gaafa kaanu parastamooliin kun faayidaa gurguddaa lama qaba. Faayidaan tokko painkilleridha. Painkiller yookaan immoo antipeenii yookaan mastaagashaa isa jedhamu sanii. Faayidaa inni lammaffaa qaama gubaadhaaf ni kennama jechuudha. Antipyretics yookaan immoo namoota qaama gubaa yookaan fever isa afaan Ingiliffaatiin jedhamu isa san qabaniifillee ni kennama jechuudha. Mainly kana lamaaniif kennama. Namoonni yeroo baay'ee parastamoolii gaafa jedhamu akkuma eedeekii qofaaf yookaan immoo bowwuu mataa qofaaf akka kennamuutitti yerootti hubatantu jira. Heddumminaan akkasitti hubatama. Haa ta'uti garuu parastamooliin it's just antipeenidha. Dhukkubbii bakka biraa miira dhukkubbii bakka biraa jiruufillee bowwuu mataa qofaaf osoo hin taane miira dhukkubbii bakka biraa jiruufillee ni kennama. Isaafillee ni tajaajila jechuudha. Kana malees akkuma dura jedhe qaama gubaa yookaan immoo high grade fever yookaan qaama gubaa ol ka'aa ta'eefillee namoota akkasiifillee ni kennama jechuudha. Kanaaf faayidaan ijoo isaa jara kana lamaani. Egaa kanumatti dabalatee parastamooliin kun hangamitti hojii jalqaba kan jedhullee asumaan yoo ilaalle namni tokko parastamoolii fudhatee sa'a tokko boodadha kan hojii jalqabu. Akkuma fudhateen hojiin jalqabu jechuudha. Maaliifini parastamooliin afaaniin fudhatamaa yookaan immoo karaa naannoo muunniitiin galfama. Garuu inni afaaniin fudhatamu kun naannoo sa'a tokko tura jechuudha hojii jalqabuudhaaf. Maaliifini qorichi kamiyyuu akkuma yeroo liqinfamu gana garaacha keessatti bullaa'ee achi booda karaa marrumaan xiqqaa deemee marrumaan xiqqaa irraa xuuxamee gara dhiigatti darbee achi booda dhiiga keessaa erga galee booda jechuudha kan inni hojii jalqabu. Sun amma ta'utti hin tura jechuudha. Kanaaf naannoo sa'a tokko tureet hojii jalqabaa jechuudha parastamooliin. So inni suni sanadha. Kan biraa waa'ee hamma fudhatamuuti. Parastamooliin adalti doozii yookaan immoo kan ga'eessi fudhatuu fi kan daa'imman fudhatan gargari. Hangi fudhatan namni jabaan adaltiin tokko meedikaalii adaltii kan jedhamu nama waggaa 14 oliiti. Akka leegaal definishinii osoo hin taane definishiniin adaltii waggaa 14 olii. Namni waggaa 14 olii tokko parastamoolii giraama tokko fudhachuu qaba yeroo tokkotti. Giraama tokko jechuun usually taableetii lama jechuudha. Taableetiin tokko miligiraama 500 yeroo baay'ee. Kanaaf taableetii lama fudhata jechuudha namni tokko. Sa'a tokkotti at the same time giraama tokko yookaan immoo taableetii lama fudhata jechuudha. Isa yeroo godhamu garuu taableetiin tokkittii sun miligiraama 500 ta'uu ishii qulqulleeffachuu barbaachisaa jechuudha. Taableetiin tarii 500 ararree ta'uu waan danda'uuf. Inni biraa daa'imman irratti ulfaatina irratti hundaa'eeti. Yeroo akkasii ogeessatu ulfaatina daa'ima saniitiin kaalkuleet godhee hanga daa'imtisu fudhachuu qabdu giraama isaa ogeessatu kaalkuleet godhee itti himaa jechuudha. Garuu kan adaltiisa kana haalli itti fudhatamu parastamooliin garaa duwwaattis fudhatamuu danda'a. Nyaata wajjiniinis fudhatamuu danda'a. Baay'ee maatariin godhu jechuudha. Garuu wanni ilaalamuu qabu parastamooliin yeroo fudhatamu namni tokko parastamoolii fudhatee at least sa'a 4 turuu qaba. 4-8. Usually inumaa sa'a 8 tu gorfama. Garuu immoo sa'aatii at least
fakkeenya peenii wayii qabaatee namni tokko parastamoolii ammoo fudhate atleast sa'a 4 turuu qaba jechuudha. Yoo peenii sunillee dhiisuu baate sa'aatii 4 asitti deebisee fudhachuun qabu jechuudha. Tokko wanti beekamuu qabu isa kana maaliifini kara boodaa ittiin dhufa parastamooliin yoo baay'inaan fudhatame miidhaa inni geessu waan jiruuf jechuudha. Kanaaf namni ga'eessi tokko giraama tokko sa'aatii fudhatutti giraama tokko fudhachuu qaba. Yoo xiqqaate immoo sa'aatii 4 gaditti deebi'ee fudhachuu qabu jechuudha. Inumaa wanni baramaan namni tokko parastamoolii yoo fudhate sa'a 8 boodadha jechuudha. Piraaktikaalii kan nuti goonu jechuudha. Sa'a 8 keessatti deebi'ee fudhachuu qabu. Tokko isadha namni beekuu qabu. Eenyutu fudhachuu hin qabne kan jedhu namoonni garee muraasni namni hundi fudhachuu hin danda'u. Namoonni fudhachuu hin qabne hin jiru jechuudha. Tokkoffaa irratti namni fudhachuu hin qabne namoota warra allergic reactionii qoricha kanatti qabaatan. Parastamoolii akkuma qoricha kamuu namni tokko parastamoolii fudhatee yeroo wayii allergic reactionii yoo develop godhe yookaan yoo allergii horate deebi'ee fudhachuu hin qabu jechuudha qoricha sana. Deebi'ee fudhachuu hin qabu. Maaliifini ammas carraan deebi'ee too allergic reactionii san uumuu waan jiraatuuf deebi'ee fudhachuu hin qabu jechuudha. Gareen lammaffaan namoota dhukkuba tiruu qaban. Namoonni dhukkuba tiruu keessattuu dhukkuba tiruu siroos yookaan sadarkaa dhumaa warri jiran yoo xiqqaate ogeessa haasofsiisanii yoo ta'e malee fudhachuu hin qaban jechuudha. Maaliifini tiruu qorichi kun yoo tiruu keessatti daakama namoota dhukkuba tiruu qaban keessatti yoo fudhatame dhukkubbii tiruu isaanii sun caalatti akka worsan godhu yookaan immoo akka tammaatu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf tokko namoota dhukkuba tiruu qabanii inni biraa namoonni qoricha TBT fi qoricha gaggabdoo fudhatanillee dursanii ogeessa yoo haasofsiisan ni filatamaa jechuudha qoricha kana fudhachuudhaan dura. So namoonni kunniin consciously ogeessa erga haasofsiisanii boodadha kan qoricha kana fudhachuu qaban malee akkuma warra kaanii mana qorichaarraa bitanii too fudhachuu hin qaban jechuudha. So inni kun isa kana gosoonni isaa gosoota illee qaba. Parastamooliin gosa lama wayii qaba. Taableetiidhaanii fi kanuma dura isiniin jedhee fi sirappiidhaanii. Taableetiin kun baay'inaan namoota ga'eessotaaf yoo ta'u parastamool sirappiin immoo daa'immaniif jechuudha. Daa'immanii fi akkasumas namoota jajjabaarree ta'anii warra taableetii fudhachuu sababa garaagaraatiin hin dandeenye fi barbaannee jiraatan parastamool sirappii kana fudhachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana lamaantu jira. So yoo baay'inaan fudhatame yoo kan jedhudha. Maaltu ta'uu danda'a? Parastamooliin yoo baay'inaan fudhatame maal ta'uu danda'a isa jedhamuuf parastamooliin akkuma dura isiniin jedhe dura namni tokko sa'aatii fudhatu tokkotti giraama tokko fudhachuu qaba. Ga'eessi garuu namni tokko guyyaatti giraama 4 ol fudhachuu qabu namni adaltiin tokko jechuudha. Namni adaltii yookaan ga'eessi tokko guyyaatti giraama 4 ol fudhachuu qabu jechuudha. Inni kunuyyuu warra tiruu isaanii nagaa taatee fi warra alkoolii yeroo hedduu hin dhugne irratti jechuudha. Garuu warra tiruu isaanii duraan cirrhotic patient yookaan immoo warra tiruu isaanii duraan miidhamtee fi namoonni alkoolii guyyaadhaan dhugan usually guyyaatti bootilii 3 ol fa'aa warri dhugan giraama 2 ol fudhachuu qaban jechuudha. Namoonni gareen kun lamaan giraama 2 ol fudhachuu qaban jechuudha parastamoolii. So yoo baay'inaan fudhatame maaltu ta'a? Namni tokko parastamooliin fudhatee side effect yookaan immoo miidhaa geessisuu qaba. Miidhaan sun garuu kan toxic dose kan jedhamu yookaan immoo miidhaan sun kan mallattoo agarsiisuu danda'u kan severe kan ta'u usually yeroo tokkotti naannoo giraama 7 sanaa ol yoo fudhatan giraama 7.5 haga 10 namni tokko at the same time yoo fudhate that's toxic paracetamol poisoning jedhamuu danda'a. Inni sun gaa single injection sa'aatii wal fakkaatutti giraama amma jedhe kana namni tokko fudhate mallattoolee hamaa agarsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanti kun daa'imman mudata. Maaliifini maatiin paracetamol sirappis haa ta'u taableetii isaa bitanii bakka daa'imti godhan yoo ka'an daa'imman isa dhuganii yeroo baay'ee miidhamanii tiruu isaanii miidhamanii gara mana yaalaa deeman ni jira jechuudha. Kanaaf hanga kana yoo fudhate namni tokko mallattoo agarsiisuu danda'a jechuudha. Sa'aatuma sanitti sa'aatii sanii kaasee mallattoolee dhukkuboota tiruu jajjabaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan fudhatamuu qabaa fi bakka teechuma isaallee bakka daa'imman biran geenye godhamuu qabaa jechuudha.
So inni biraa dubartoota ulfaa keessatti illee baay'ee parastamooliin antipeenii jiran keessaa dubartoota ulfaa keessatti seefidha jechuudha. Dubartoota ulfaa akkasumas dubartoota hoosisan keessatti antipeenii bareedaadha jedhama. Saayid effeektii baay'ee kan hin qabne karaa iddaan duraatiin gara daa'imaatti darbee miidhaa baay'ee kan hin qabnee fi antipeenii seefii jedhama jechuudha. Kanaaf durboonni yeroo garaatti baatanii fi yeroo hoosisanillee antipeenii kana fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'utii garuu immoo yeroo fudhatan kana akka warra kaanii giraama tokko dirqama fudhachuun qaban asirratti wanti beekamuu qabu. Akka adaltiirree ta'an akka warra kaanii giraama tokko fudhachuu osoo hin taane yoo miligiraama 500 fudhatanii yoo peeniin kun irraa relief ta'u ta'e miligiraama 500 fudhachuu. Yoo immoo walakkaa isaatiillee 250 irree fudhatanii peenis sun kan isaan dhiisu yoo ta'e akkasumatti fudhachuudha kan isaan qaban jechuudha. Malee recommended dose kana yoo fudhachuu baatan gaariidha. Kanadha waa'een parastamoolii waan jiru kanuma har'aaf kan isinitti himuu dhufes kanuma fayyaa ta'aa.